Hayya akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni chaanaal Hundaafteek bakka jirtetti hunduma keessaniif nagaan haa ta'u jechaa viidiyoo irraa keessatti akkamitti akka tachi iskiriin faankshinaalitii laaptooppii keessanii diiseebil yookiin eneebil gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma xumuratti daawwadhaa. Touch screen functionality laptop keessanii disable gochuun kan isin gargaaruuf tokkoffaa laptopin keessan akka chaarjii qusatu taasisa. Lammaffaa laptop keessatti hojii osoo hojjechaa jirtanuu screen laptop keessanii akka tasaa tuqxan waan hojjechaa jirtan san isin jalaa balleessuu yookiin isin jalaa duubatti deebisuu danda'a waan ta'eef touch screen functionality laptop keessanii disable gochuun kanaafis isin gargaaruu ni danda'a. Sadaffaa laptop keessanii ijoolleetti yeroo kennitan simultaneously keyboard screenis si'a baay'ee irra deddeebanii tuquudhaan laptopin keessan akka inni freeze godhu taasisuu ni danda'u waan ta'eef laptop keessan yeroo ijoolleetti kennitan touch screen functionality laptop keessanii disable gochuun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni laptopin keessan touch screen ta'e touch screen functionality sana amma akkamitti akka disable gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Isa dura garuu laptopin kun touch screen functionality akka qabu isinitti agarsiisa akkuma argitan. Amma functionality kan disable godheen isinitti agarsiisa jechuudha. Keyboard irraa window key click gochuudhaan device manager jennee barreessina. Sana booda enter. Yookaan immoo keyboard shortcut fayyadamuu dandeenya. Window key plus X. Sana booda device manager. Maximize. Sana booda as keessaa human interface devices kan jedhu barbaaddu. Iddoo kana akkuma argitan human interface devices expand gootu. Sana booda as keessaa HD compliant touch screen kan jedhu barbaaddu. Iddoo kana akkuma argitan HD compliant touch screen. Select gootu. Erga select gootanii booda action disable device jechuu ni dandeessu. Kan immoo iddoo kana akkuma argitan disable device yookaan immoo asuma irratti right click gochuudhaan disable device jettuun. Yes. Amma touch screen functionality laptop kana disable godheera jechuudha. Amma screen isaa tuqaan jira garuu respond gochaa hin jiru yookiin hojjechaa hin jiru. Touchpadiin hojjechaa jira akkuma argaa jirtan. Akkasumas mauziinis hojjechaa jira. Wireless mauziin fayyadamaa jira. Touch screen functionality garuu hojjechaa hin jiru. Amma immoo enable goone check goone. Select ta'ee akkuma jirutti action enable device yoo barbaadan isa kana click gootu. Yoo barbaadan immoo asuma irratti right click erga gootanii booda enable device. Amma enable goone irraa amma screen tuqeen isinitti agarsiisa. Akkuma argitan amma respond gochaa jira jechuudha. Amma immoo device manager itti deebineet disable godheen isinitti agarsiisa. Akkuma select ta'ee jirutti disable device hin jedhaani. Amma screen tuqaan jira garuu hojjechaa hin jiru yookiin respond gochaa hin jiru. Tole daawwattoota keenya viidiyoon irra qabadhees dhiyaadhe kana fakkaataa jaallattan laayik godhaa akkasumas yaadaaf gaaffii qabaattan komentii irratti naaf barreessaa. Yeroo itti aanu viidiyoo kan biraan amma deebi'utti turtii gaarii.